Shalom, shalom. Nagaan Waaqayyoo kan Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu sadan tokkummaan Waaqayyoo hunda keenya wajjin haa ta'u. Akkam jirtu? Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Jaallatamtootaaf kabajamtoota maatii Waaqayyoo, ani Raajii of kalaa ejjetaan jedhama. Geggeessaa waldaa kiristaanaa Galata Waaqayyoo addunyaalessaati. Guyyaa har'aa kanaa fuula keessan duratti kanan argame utuun hin dubbatin fuuldura macaafa qulqulluu keenya keessaa macaafa faarfannaa 30 lakkoofsaa 8-9 irra kan jiruun dubbisa akka'edha. Yaa Waaqayyoo, ani gara keettan iyyadhaa, faarri gooftaa koo akka anaaf toluufis nan eeggadhaa. Ani boollatti yoon gadi bu'e, ati du'a koo keessaa maal argattaa? Biyyoon si jajaare yookiis amanamummaa kee ni maaree jedha. Dubbii kana gaafa laallu yaa Waaqayyoo, ani gara keettan iyyadhaa, faarri gooftaa koo akka naaf toluufis nan eeggadhaa jedha namni Waaqayyoo Daawit. Nan iyyadhaa, gara keettan immoo iyyadha jedha. Iyyata koo gara keettan dhiyeeffadhaa, nan iyyadhaa, faarri kee akka naa toluuf, fuulli kee akka natti fuuf, gara keen ilaala, gara keen eeggadha, faara gooftaa koon eeggadha jedha. Faarri Waaqayyoo yoo namaa ife eebbatu jira. Faarri Waaqayyoo yoo namaa ife waan haaraatu jireenya namaa irratti ta'a. Du'aan sin galateeffatu jedha. Iddoon lafa jalaa amanamummaa kee ni mu'edha. Du'aan sin galateeffatu, iddoon lafa jalaas amanamummaa kee ni mu'edha. Lakkoofsa 10 irra inni jiru tokko dubbii cimaa tokko haasa'a. Yaa Waaqayyo na dhaga'i, araaras natti agarsiisi jedha. Na dhaga'i jedha. Waaqayyo nama dhaga'eera taanaan wanti hin taane tokko iyyuu hin jiru. Waaqayyo nama dhaga'eennaan, Waaqayyo namatti dubbatee jennaan, Waaqayyo dhimma namaa haasa'ee jennaan, Waaqayyo dhimma namaa hojjetee jennaan waan ulfaatu hin jiru. Waaqayyo immoo warra isa dhaga'an barbaada. Namoonni baay'een dhaggeeffatoodha malee dhaga'oo miti. Warra dhaga'an Waaqayyo hin dhaga'a. Warra isa dhaga'an Waaqayyotu dhaga'a. Warra isa dhaggeeffatanii isa dhaga'an Waaqayyo immoo isaan dhaga'a. Kanaaf dubbiin Waaqayyo akkuma jedhu warra isa dhaggeeffatan, warra isaniif Waaqayyo gaariidha. Waaqayyo amanamaadha. Egaa guyyaa har'aa kana ergaa gabaabduun isiniif qabadhee dhufee akka waldaa keenyaa, waldaa kiristaanaa Galata Waaqayyoo addunyaalessaatti konfireensii hafuuraa guddaa qopheessineeti jirra. Innis kan hin qopheessinee jirru gurraandhala 22 hanga 24tti jechuunis jimaata hamma sanbataatti jechuudha. 2016 kana qopheessinee jirra. Sagantaa kana irratti yeroo bal'aa fudhannee yeroon sagalee Waaqayyoo wangeelli misiraachoo mootummaa Waaqayyoo humnaan itti lallabamu akka jiru, akkuma kana faarfannaan ulfina Waaqayyoo mul'isan akka iddoo kana irratti faarfataman, worshiiponni adda addaa argamanii waldaa keenya keessatti walii wajjin Waaqayyoof ulfina akka laannu, karaa fi dhugaa jireenya isa ta'e waa'ee Yesus Kiristoos wangeelaan walitti akka himnu, namoota rakkoo adda addaa qabaniif yeroo itti kadhatamudha jechuudha. Akkuma kanallee namoonni rakkoo adda addaa ulfaataa keessa jiran, dugda isaanii duuballee kan deebi'an, amanticharraallee kan badan, kan sokkan, dhugaa wangeelaa kana haala laalanii lafa kan kaa'an, gara dhugaa kanatti akka deebi'an, gara Yesus Kiristoositti akka dhufan, mootummaa Waaqayyoo isa keessaa gadi ba'an kanatti akka deebi'aniif, yeroo qalbii jijjiirrannaa bal'aa namoota dugda duuba deebi'aniif yeroon itti taasifamu hin jira jechuudha akka waldaan karoorfattee jirtutti. Akkuma kanas guyyoota kana hundumaatti lubni eebbisaa addisuu, namni baay'ee kabajnu, baay'ee jaallannu nu gidduutti argamanii tajaajila bal'aa yeroo itti geggeessan, akkuma kana mishinar qannoo addisuu nu gidduutti argamuudhaan
yeroo wangeelaa bal'aan akka itti geggeeffamu akkasuma namoonni paastar Mitikkuun nu gidduutti akka argaman akkuma kana hojjetaa wangeelaa waldaa keenyaa kan ta'e wangeelaawii Bultii Raggaallee nu gidduu akka jiru anillee qaamaan isin gidduutti argamee akkan isin tajaajilu faarfataa baay'ee jaallannuuf kabajnu faarfataa Bultii Dhinsaa nu gidduutti argamuudhaan faarfannaadhaan Waaqayyoon wajjin akka jajannu akka ta'een isinitti himuu barbaada. Yeroo kana iddoo adda addaa teessanillee kan dhaggeeffattan fagoof dhiyoorra kan jirtan waldaan keenya haala mijeessitee isin simachuudhaaf qophooftee waan jirtuuf akkuma kana guyyaa kana dhuftanii argamtanii walii wajjin iddoo kanaa waliijin Waaqayyoon akka waaqeffannu Waaqayyoof ulfina akka laannu jaalala Waaqayyootiin isin afeereen jira. Waaqayyo bara keessan guyyaa keessan yeroo keessan sa'aatii keessan naaf haa eebbisu. Lolli har'as boris bara baraanis kan Waaqayyooti. Hin lolaa hin mo'a Waaqayyo. Bakka jirtan hundumaatti Waaqayyo isin haa gargaaru. Kadhannaa keessanii nu bukkee dhaabbadhaa. Shaaloom. Shaaloom.